Kabanto daawwattoota chaanalii Aku English Oromic akkam nagaa jirtu baga jiraattan guyyaadha barumsa tensi guyyaan kun Friday dha Friday tensin walitti deemnee jirra guyyaa hunda Friday tensi baranna roobi ammoo actually relative close fitnee jirra model value baranna classic kan ammoo akkanumatti waan biraa baranna jechuudha channel kii subscribe like share gochuun yeroo hunda yu gaafii kiyya osoo ani isin gaafatanii yoo sunummaan naa godha okay. Hello ladies and gentlemen, welcome back to our YouTube channel Aku English with Oromic. I'm Aku from School of American English. Today I'm going to teach you tense part 4 or the first tense. Okay, kabanto daawwattoota chaanalii Aku English Oromic akkam nagaa jirtu baga jiraattan guyyaadha barumsa tensi guyyaan kun Friday dha Friday tensin walitti deemnee jirra guyyaa hunda Friday tensi baranna roobi ammoo actually relative close fitnee jirra model value baranna classic kan ammoo akkanumatti waan biraa baranna jechuudha channel kii subscribe like share gochuun yeroo hunda yu gaafii kiyya osoo ani isin gaafatanii yoo sunummaan naa godha okay barumsa keenya kaadhaa hetti tensi nu barannu tensi afraffaa is present perfect continuous tense jechuudha almost tensi kun waan isin beeku qabdan tensi present perfect jin baay'ee wali kala jechuudha haa ta'u garuu garaagarummaa xiqqoo isaa hin qaba garaagarummaa isaa tokkoffaa formula isaa qabna jechuudha formulaan present perfect sabi plus has or have plus verb 3 plus objective formulaan present perfect jechuudha whereas the formula of present perfect continuous tense jechuudha yeroo baay'ee akkuma maqaa isaa continuous tense jechuudha yeroo baay'ee ing form fayyadamna jechuudha tensi continuous tense yeroo hundayyuu maal fayyadamna ing form fayyadamna jechuudha okay kanaaf ennaan formulaan present perfect da subject plus has or have plus been plus verb ing plus object jechuudha okay kuni formula present perfect jechuudha yookaan immoo structure isaa jechuudha okay has if have garaagarummaa isaa isinitti himee jira jechuudha has 30% singular wajjin fayyadamna kanaaf jechuun he has she has it has naan yoo maqaalee immoo Abbaba has or Ahmed has naan yoo immoo have immoo you can say I have we have you have they have nature eegine rabane being can abbatara have been fi has been can around the wajin farmachu okay Ahmed has been teaching or I have been teaching nature kana fenan been nijra egasemo verb warat ani jifonu do walla egasemo object chula kana fenan kun formula ken egate tensi present perfect woni guddan isa ko mo dam sa guddan hala kamin fadan mekedu here is in present perfect continuous tense we should use mostly a point of time or exact time or starting time since and a period of time or a duration of time or a length of time fadan nature tense in ket wanti guddan fadan wanti guddan fadan since for it hata gormo since for tensi present perfect le ni fadanna bekamada garu ammo gojto yoro dabarkees raawatame jalqame hanga mat kajiru tawsa kan ibsu tense ket bayna ma fadanna a point of time fi a period of time a point of time chun since da and a period of time mo yokono a length of time ma da for it actually all right kana fennan me faida isa halalu faida lama qaba faidan tensi kana faida lama chura tokkofan faida isa if an activity started in the past and that activity is still continued gochi way yero dabarkeesa jalqabe hanga ammat yokon mo hanga present kanatti kanitu yokata utata chura present perfect continuous tense verb chura akasma sammo torbe dabar yokon mo classy present perfect yati gochi way yero dabarkeesa jalqabe hanga amma kanitu fote kan fayyadamna present perfect fayyadamchu kanaaf ennaan faayidaan tensi present perfect continuous tense fi present perfect asirratti yookaan immoo faayidaa kanatti wal fakkaata sunillee gocha wayii yeroo dabarkeessa jalqabe hanga ammatti itti fufuu ni danda'ama kanallee itti fayyadamuu hin dandeenyu for instance mee fakkeenyaaf fudhannuti I have been teaching English for 4 years I have been teaching for 4 years what English is okay I have been teaching English okay for 4 years and Ingiliffaa kan barsiise waggaa afur jechuudha here he can start barsiisa meaning I started it 4 years ago waggaa afur dura jalqabe barsiisuu jalqabe and it is still continuing in the present hanga ammatti barsiisaa jira jechuudha
Fakkeenya kana fakkaatu tense present perfect case barsiisee jira jechuudha. Akkam jedhaa yeroo sanii I have taught English for 4 years jedhee barsiise. Sullee Ingiliffaa barsiisuu kan jalqabe waggaa 4 dura ammallee sa'a mahalee barsiisaa jira jechuudha. Kanaaf ennaan tense kanaaf tense present perfect irraa faayidaa tokko fudhatti wal fakkaatan jechuudha. Garaagarummaa tense haa qabaatan malee garaagarummaa structure haa qabaatan malee faayidaa lameeniyuu tokkuma jechuudha. Kanaaf gocha wayii yeroo dabar keessa jalqabdee hanga ammaatti yoo kan itti taate present perfect illee akkasumas immoo present perfect continuous tense illee hin fayyadamna jechuudha. Garaagarummaa isaa maalidha? Foomulaa qofa jechuudha. So tense lameenuu fayyadamna. Okay, faayidaan isa lamaffaa immoo mee haa ilaalluuti. Okay, kabajamtoota daawwattoota chaanalii Aku English faayidaan inni lamaffaan faayidaa tokkoffaan gochi wayii yeroo dabar keessa jalqabe kan hanga ammaa hanga present itti fufannee jirra. Tensi kanum keetta immoo faayidaan inni lamaffaan maalidha? The next one is you can say when an activity started in the past and it has finished recently or right now, that means or currently jechuudha. Okay, faayidaan inni lammaffaadha gochi wayii yeroo dabar keessa kan jalqabe akkasumas immoo yeroo ammaa yookaan immoo yeroo present kanatti kan xumurame gochi jalqabamee jira garuu immoo jalqabamee illee xumuramee jira jechuudha. Garuu maaltu mul'ata? Resultiin isaa ni jira jechuudha. There is a result. Maaltu jira? Bu'aan isaa yookaan immoo gochi kun amma raawwatamuu isaa kan ibsu bu'aan isaa ni jira jechuudha. Mallattoon isaa ni jira jechuudha. For instance, mee fakkeenya tokko ilaallu. Bona has been having a shower for almost 20 minutes. Bonan daqiiqaa 20 shaaworii fudhataa ture yookaan immoo shaaworii fudhata jechuudha. And this floor is what? Wet. Fakkeenyaaf bonan shaaworii fudhatee jira yookaan immoo dhiqatee jira. Garuu yeroo ammaa kanatti dhiqataa hin jiru. Xumuree jira, gochi xumuramee jira. Maaltu mul'ata? Bu'aan isaa akka inni dhiqate maaliin beeknaa? Lafti jiidhaa ta'uu isaa argina jechuudha. Kanaafiyyuu maal ta'uu isaa beekna jechuudha. Namni wayii shaaworii yookaan immoo namichi kun shaaworii dhiqataa turuu isaa ni beekna jechuudha. Fakkeenyaaf example salphaadha. Namni wayii yookaan immoo fuulli kiyya ka funuune yookaan immoo funyaan kiyya ka funuune fuulli kiyya ka madaa'ee yoo na agarte akkanatti gas yoo estimeetiin maal kaa'uu dandeetta? Namni wayii na tumuusaa. Garuu immoo namni bira hin jiru. Fuulli kiyya nama madaa'ee jira, harki nama madaa'ee jira, funyaan kiyya dhiigaa kanaafuu namni wayii na tumuusaa mallattoo qaba jechuudha. Mallattoon sun maal agarsiisa? Gochi wayii yeroo dabar keessa jalqabu isaati. Fakkeenya kan biraa immoo mana kana qalamii yoo dibame, for instance qalamii mana tokko yoo dibame yoo isin yeroo dibamu isaa yoo gartan hafuura isaa dha jechuudha. Yookaan immoo hafuura isaa yoo dha'e garuu immoo qalamiin dibamee xumuramee jira. Mallattoon isaa maal? Hafuura isaa jechuudha. Kanaaf ennaan gochi wayii kan xumurame bu'aan isaa yookaan immoo resultiin isaa kan jiru jechuudha. Fakkeenya biraa isin kennee baay'ee isin kolfiisaa garaafuu maraafuu haa ta'u. The next one you can say Bona has been having a shower. Wal fakkaata for the next one is it has been raining, the ground is still wet. It has been raining. The ground is what? Still wet. Fakkeenyaaf yeroo ganama ribaa kaatu lafti isaa yoo agarte yookaan immoo lafti jiidhaa isaa groundin jiidhaa isaa yoo agarte maal ta'uu isaa estimate goota yookaan immoo maal raawwatametti yaadda? Roobuu isaa jechuudha. Garuu immoo yeroo sanitti maalidha? Roobaa jira? Roobaa hin jiru jechuudha. Kanaaf bu'aan isaa resultiin isaa yoo argame tense kan fayyadamna present perfect continuous tense fayyadamna jechuudha. All right. Okay, example sadaffaan immoo he was tired. Nama wayii ni dadhabe. Maal ta'e dadhabe? He has been running for 3 miles. Nama wayii yeroo harganuu agarte. Yookaan immoo yeroo harganuu agarte. Yeroo ammoo sweetii dafqiraa yoo agarte maal ta'uu isaa beekte? Yookaan fiiguu isaa yookaan immoo dalagaa wayii jiraatu isaa. Garuu immoo dalagaan sun maal ta'e jira? Xumuramee jira. Fiigaa hin jiru jechuudha. Garuu immoo mallattoon isarraa mul'atu maalidha? Dadhabbiidha jechuudha. Kanaaf ennaan gochi wayii when the activity started in the past and it has finished recently jechuudha. Then we can see the result. Bu'aa isaa ni argina jechuudha. Kanaaf faayidaa lamaffaa gochi kan xumurame garuu immoo bu'aan isaa kan mul'atu tense kana fayyadamuu hin dandeenye jechuudha. Bona has been having jechi havidha step verbis yookaan immoo jecha ing formiin fudhanne garuu immoo Bona has been having a shower yookaan immoo washing bakka washing namaa fayyadamne having fayyadamne jechuudha. Rakkoon qabu jechuudha. Okay, mee kana asumatti haa xumuru gaafii sadii kana yookaan immoo gaafii lamii kana ilaalle garaagarummaa present perfect fi present perfect continuous ilaallee jechuudha. Okay, fakkeenyaaf I have dashed in America for 10 years. An America waggaa 10 tureya. Waggaa 10 dura illee jiraatee jira. Ammallee achuma jira jechuudha. Kanaaf deebii kanaaf lived taamoo be living taamoo
both and bita. Come to the will you guess, bro? Yeah. Yeah. Which one is the best answer for this question? Huh? Be living. Be living. Okay. I have been living in America for 10 years. And America waggaa kudhan if jiraachaa jira. Ammallee achuma jira. Akkasii mere? Eeshi. Bareeda. Yoo eeyoo maan ta'an. I have lived. Have present perfect. Kun present perfect eeyoo itti galchine present perfect haa. Yoo ammoo biitti galchine ammoo present perfect continuous ta'a. Maaliif een ta'a? Okay. Okay. Maraafiyu deebiin isaa reference sitti mee jira. Ibsa warra sitti mee jira jechuudha. Tensin present perfect continuous tense. Present perfectin bakka itti wal similarity qabu, bakka itti wal fakkaatu qabu. Gochi wayii yeroo dabre keessa jalqabamee hanga ammatti, hanga presentitti, hanga yeroo keessa jirutti kan itti yoo ta'e tensi lameen fayyadamuu hin dandeenyaa jechuudha. Kanaaf ennaan I have lived in America for 10 years. An America waggaa kudhan jiraachuu dandeetta. Ammallee achillee jiraachuu dandeetta. Akkasumas immoo I have been living in America for 10 years. An America waggaa kudhan jiraadhe ammallee achi jiraachuu dandeetta jechuudha. Kanaaf ennaan lameenu deebii ta'uu hin danda'an jechuudha. Both are answers. Lamanu ta'uu danda'a. Present perfect lenta, present perfect continuous lenta jechuudha. Garaagarummaa isaanii garuu maalidha? Formula jechuudha. I have lived it present perfect dha. Yoo immoo present perfect continuous immoo you can say I have been living. Formula keenya wajjin jechuudha. I have been living in nature. Okay. Gavitan mo I have dashed him since 2002. Ani barakuma la ra isa beekaya. I have dashed him since 2002. Kanaaf deebiin keenya kamta. Filannoon isaa kan wal fakkaata jechuudha. I now and been knowing see both and be ra. Deebiin keenya kamta. Both. Okay, say see what about you? Isinu maatani? The answer is filannoon keenya now da. Jechi now kun jecha state verb isi. State verb jechuun jecha ing form hin fudhanne jechuudha. Fakkeenyaaf ani si jaalachuu barbaadu kan say I love you jennaan. I am loving you hin jedhamu. Jechi love kun state verb isi. Fakkeenyaaf I believe in God jedhamu. Rabbitti amanedha malee I am believing in God hin jedhamu. Rabbitti amanaa jiraan dursa yutti amanteerta waan ta'eef jechuudha. I am believing in God hin jedhamu. Walii galaami? Kanaaf ennaan kun state verb isidha. I am hearing, I am thinking, I am understanding hin jedhamu. Jechoota state verbs ni jiran funduratti ni baran waa state verbs jechuun jechoota ing form hin fudhanne jechuudha. Kanaaf ennaan jechi now dha I am knowing you jedhamu. Si beekaa jiraan jedhamu. I know you jedhama. You got my picture? So you can say I have now him isanii beekaa since 2002 right? Deemi startaa jechuudha. Osoo amma bigone I have been knowing him. Isa beekaa jira barakuma lamarraa isa beekaa jiraadha hiikan isaa. Try to understand the concept. Gaafii isaa concept isaa hubadhu. Walii galami kanaaf deebiin isaa maal ta'a? Eetaa jechuudha. Kanaaf isa bichuluukii garaagarummaan tensi present perfect present continuous dha. Xiqqishu wal keessa garuu immoo baay'ee salphaa. Baay'ee salphaa jechuudha. Addaan baafsuu hin dandeetta. Toopikii ansi barsi sirriitti dubbisi sirriitti hubadhu jechuudha. Kilaasii dhuma affirmative negative question isaa ilaallee kilaasii keenya ni cufna na wajjimaan tura. Okay. Okay, kayontoo daawwattoota kiyyaa amma kilaasii dhumaa kan ta'e yeroo hundayyuu tensi keessatti kan argamu affirmative negative question laalachuudha. Wanni biraa wanni gootan tokko illee hin jiru. Affirmative gara negative gara question yeroo jirtan califneetuma jecha naati qofa irra dabaluudha malee hiika biraan qabu. Alright, for instance tokkoffaa maalidha? We have been waiting here for 2 hours. Nuti yeroo sa'a lamaaf yookaan immoo sa'aatii lamaaf isa eegaa yookaan immoo as tennee eegaa ture jechuudha. We have been waiting for him. I'm waiting here for 2 hours. Sa'a lama tennee isa eegaa jiru jechuudha. Hanga ammatti eegaa jirraadha fakkeenyaaf. Nama tokko eegaa jiraate haga sa'a lamaaf dhaabadhe eegaa hanga ammatti hin dhufne jechuu barbaadde haala kana ibsa jechuudha. Kan biraa immoo affirmative biraa you can say Alex has been teaching since June. Alex June irraa qabee yookaan immoo ji'a June jedhamu irraa qabee barsiisaa ture jechuudha. Hanga amma barsiisaa jira jechuudha. Okay, hima kana negative gochuu barbaadnu califneetu maal qofa irra dabala? Nooti qofa irra dabala jechuudha. We simply add what? Not on auxiliary verbs. Have yookaan immoo has qofa irratti maal dabaludha? Not dabalu jechuudha. Kanaaf ennaan we have not been waiting here for 2 hours. Sa'a lamaaf isa eegaan turre jechuudha. Akkasumas immoo Alex has not been teaching since June. Alex June irraa yookaan immoo ji'a June irraa jalqabee barsiisaa hin jiru jechuudha. Okay. Kaitaan immoo gaafii yoo gochuu barbaadna immoo califneetu nooti kana irraa dhiifne haabii keenya ala baafne yookaan immoo haazii keenya ala baafne kaa'uu bicha jechuudha. Kanaaf ennaan have we been waiting here for 2 hours? Sa'a lamaaf isa eegaa turre? Have we been waiting
here for 2 hours as dhaabannee sa'a lamaaf eegaa turre. Yes, we have, no we have not, negative affirmative qaba. Kanaaf ennaan nooti qofa irraa dhifna jechuudha. Kanaaf has have is finna hima kenkeetti jalqaba irratti finna jechuudha. Kanaaf has Alex been teaching since June? Alex June irraa qabee barsaa ture. Has Alex been teaching since June irraa qabee barsaa ture? Yes he has. Yes he has been. No he has been. Yookaan immoo no he hasn't been inne. Yes no keessanii kan deebisuu hin dandeenna. Kun walumaa galatti affirmative gara negative jiran nooti qofa irratti dabalanii gaafa immoo keessanii jiru baadammoo haavi kee ala baaftaa yookaan immoo haazii ala baaftaa jechuudha. Haala kanaan jijjiiruu hin dandeettu jechuudha. Walumaa galatti waa'ee parent perfect kana fakkaata. Parent perfect tense keessatti baay'ee hangas maraa miti. Wanni guddaan teessota biraati malee inni baay'ee kitaaba irratti illee ibsa baay'ee hin qabu. Iccitii baay'ee illee hin qabu jechuudha. Walumaa galatti barumsi hadhaaf isin qopheessa waa'ee tense afuraffaa kana fakkaata. Yeroo taanu tense tokko inni past tense dhaan yookaan immoo tense shanaffaa past tense hanga walitti deemutti nagaan na turan affeeraa kiyya. Love you all. Bye.